Hayyee akkam jirtu hordoftoota keenya. Har'a qophiin jaallattu jennee amannee tokko isiniif qindeessinee qabannee dhiyaaneerra. Innis jijjiirama uummata Oromoo bara 2010 hanga 15 ture keessatti nama shoora olaanaa taphate tokko isiniif dhiyeessina. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerra keenya. Hoggansa jechuun dandeettii hawaasaa hoogganuu kaayyoo oloof kakaasuu qabu jechuudha. Gama biraatiin uummanni raawwachuuf wanta fedhii hin qabne tokko akka raawwatan gochuu fi waan raawwatan sana deebisanii akka jaallatan yookiin akka itti gammadan gochuu jechuudha. Gaggeessummaan dhiibbaa uumuu danda'u yoo ta'u, waan raawwatamuu qaba jedhee itti amane tokko hawaasni akka raawwataniif amansiisuu fi sosochii uumuus kan danda'u ta'uu qaba. Hoggansi dandeettii rakkoowwan uumaman hunda gara carraatti geeddaruu kan danda'u ta'uu qaba. Hoggantoonni ulaagaa kanaan biyya bulchaa turan jijjiirama fidaniiru. Biyya isaaniis gara badhaadhinaatti ceesisuu danda'aniiru. Faallaa kanaatiin deemanii biyya isaanii kan diiganiif bittinneessan akkasumas seenaa gurraacha kan galmeessisan biyya keenyas ta'e biyya biroo ni jiru. Qabatama biyya keenyaatiinis yoo ilaalu seenaa biyya keenyaa keessatti hoggansi biyyaa yaaduu fi maraammartuu hiyyummaa keessaa baasuuf hojjechaa ture hin turre. Kanaafidha Itoophiyaan rakkoowwan walxaxaa fi walitti bu'iinsa daangaa hin qabne kan keessummeessaa turte. Amma garuu seenaa Itoophiyaa keessatti wanti hin baramnee fi hin yaadamne raawwachuu jalqabeera. Dacheen Oromiyaa hoggansa ulaagaa, hoggansaa guutuu fi gaggeessaa dhugaa uummataaf dhalatee uummataaf jiraachuu danda'u eebila 15 bara 1968 godinni Jimmaa nuuf gumaachuu dandeessee jirti. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad qabsoo diddaa garbummaa uummanni Oromoo gaggeessaa ture tooftaa fi bilchinaan hoogganee jijjiirama uummata Oromoo mirga abbaa biyyummaa gonfachiisuu fiduu danda'ee jira. Ejjachiisee tuqtee nagaan taa'u akka faaniin ta'u duksee yoo raamba'u akka faaniin ta'u duksee yoo raamba'u irra aantee dhugaan hunda caala abbichuu abbaa malaa oltuun baatu jala abbichuu abbaa malaa. Uummanni Oromoo jijjiirama argame kanaan ulfina isaa durattiitti akka deebi'uu fi sirna gadaan sabaaf sablammii bulchuu calqabee jira. Ilma abbaa gadaa abbichuun erga bulchuu calqabee sabaaf sablammiin biyya kanaa abdii guddaa horataniiru. Abbichuun erga aangootti dhufee fi jijjiirama hoogganuu eegalee bu'aawwan lakkaa'amanii xumuramuu hin dandeenye hedduu galmeessiseera. Gama siyaasaatiin dirree diimokiraasii akka babal'atuu fi mirgoonni dhuunfaaf garee akka kabajaman godhameera. Labsiiwwan maqaa shororkeessaatiin lammii biyyattii ukkaamsanii fi dararaaf saaxilaa turan akka haqaman ta'eera. Manneen sirreessaa galma muuzeemiitti akka geeddaraman taasifameera. Lammiileen hedduu mana sirreessaatii bahanii maatii isaaniitti makamuu danda'anii jiru. Jijjiirama gama diinagdeetiin jirus yoo ilaalle kaaznaan duwwaa mindaa hojjettoota mootummaa ji'a tokko illee kanfaluu hin dandeenye wayyaanee harkaa fuudhee dandeettiif tooftaa gaggeessummaa isaatti dabalee Itoophiyaan maraammartoo hiyyummaa keessaa baatee qamadii biyya alaatti erguuf qophooftuu akka taatu godheenii jira. Hojiin yeroo ammaa diinagdee biyya kanaa jijjiiruuf hojjetamaa jiru yeroo gabaabaa keessatti Itoophiyaa sarara biyyoota badhaadhaniin kan gahu ta'uu isaa kan namatti agarsiisu. Jijjiirama gama hawaasaatiin jirus yoo ilaalle piroojektonni guguddoo hidha laga Abbayyaaf kanneen biroo seektara hawaasummaa guddisuu fi hudhaa achi keessa ture hiikuun akkaataa danda'amuun hojjetamaa jira. Keessattuu fayyaa, qonna, barnootaaf seektaroota hiyyummaa xiqqeessuuf xiyyeeffannoon kenname ajaa'ibsiisa. Gama biraatiin rakkoowwan nageenyaa biyya keenya qunnaman hunda bilchinaan hoogganuun hiikaa gara carraatti geeddaraa biyya itti fufsiisuu keessatti hojiin abbichuun hojjetamaa jiru abdii kan namatti horudha. Juntaan meeshaa waraanaa hanga funyaanitti hidhate karaa salphaa ta'een jilbeeffachiiseera. Itti seenee raayyaan diina godhe daaraa Oromoon guddaadha Afrikaan bakkalcha ormaaf hin gugguufu dhalchuus goota dhalcha biyya baasaaf lolaa diinni seentu alaa. Walumaa galatti abbichuun abbaan malaa malaaf tooftaan biyya diigamuuf fiixee geesse ijaaree dirree diimokiraasii babal'isee waggaa 4 keessatti hojii waggaa 40 hojjetee biyyattii gara badhaadhinaatti oofuun dhaloota boruuf akka ta'utti yaadee nama hojjechaa jirudha. Kanaaf lammiileen biyyattii hunduu keessattuu uummanni Oromoo martinuu mul'ataaf adeemsa abbichuu bartanii cina isaa akka dhaabbattan waamicha isiniif dhiyeessina. Qophii kanarraas akka waa hubattan abdachaa asirratti goolabna. Hanga mata duree biroo walitti deebinutti nagaan nu tura.